Kolleejjiin Isti Afrikaa barattoota muummeewwan barnoota garaagaraan barsiisaa ture 662 sirna ho'an eebbisiise. Barnoonni meeshaa tulluu hiyyummaa sammuu ittiin diiganiidha. Dhaloonni barumsaan gahoomee abdii egeree biyyaati. Jijjiirama hawaasaa fi guddina biyya tokkoof barnoonni haala murteessaadha. Barnoonni lammii kalaqa garaagaraa uumuu, naamusaa fi itti gaafatamummaa isaa baachuu danda'u uumuun biyyaa fi hawaasa jijjiira. Kolleejjiin Isti Afrikaa kanuma bu'uura godhachuun dhaadannoo barachuun jijjiiramuuf jedhu qabatee socho'aa jiruun dhaloota barsiisuu irratti argama. Kolleejjiin Isti Afrikaa barattoota muummeewwan adda addaatiin maastarii, digirii jalqabaa fi gulantaan kaampaasiiwwan garaagaraa keessatti barsiisaa ture haala ho'aa ta'een iddoo keessummoonni garaagaraa eebbifamtoonni fi maatiin eebbifamtoota argamanitti eebbisiisee jira. Sirna eebbaa barattoota kolleejjii Isti Afrikaa kana irratti argamuun eebbifamtootaan baga guyyaa kana geessan kan jedhan pirezidaantiin kolleejjii Isti Afrikaa Dr. Katamaa Abdiisaa baga guyyaa gammachuu keessaniin isin ga'ee jedhanii kolleejjiin Isti Afrikaa bara 2005 godina Booranaatti kan hundeeffame ta'uu ibsanii jiru. Bara 2011 damee isaa babal'isuun Adaamatti muummeewwan barnoota adda addaan digirii jalqabaa, digirii lammaffaa fi gulantaan idilee galgalaa fi torbeen barsiisaa jira jedhan. Bara kanas barattoota 662 eebbisiisee jira jedhan. Barnoota kan inni eegale godina Booranaatti bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Achi bara 2009 gara magaalaa Adoolaatti babal'isee bara 2011 gara magaalaa Adaamaatti babal'isee kolleejjiin kun sagantaalee sadarkaa maastersiitti loojistik and supply chain management of keessaa qaba. Masters of business administration of keessaa qaba. Sadarkaa digiriitiinis naannoo sagantaa 6 of keessaa qaba. Dabalataan sagantaa TVT sin kenninaa jecha kaampaasota hundatti. Sagantaalee barnoota hundaa jiraniin kan eebbisiisne maastersi naannoo barattoota 78 eebbisiisne sagantaa digiriitiin naannoo 380 kan hafan naannoo 100 kan ta'an 150 waan akkasii TVTtiin eebbisiisne walumaa gala naannoo barattoota 600 kanarra eebbisiisne sagantaalee hundumaatiin jecha. Hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaan kolleejjii Isti Afrikaa obbo Muloo Saalessaa haasaa taasisaniin hawaasni baratee lammii jijjiiraa qaroomina babal'isaa kanaaf kolleejjiin Isti Afrikaa dhaadannoo barachuun jijjiiramuuf jedhu qabatee socho'aa jira jedhan. Kolleejjiin Isti Afrikaa biyya keenya irra darbee sadarkaa addunyaatti bara 2030tti kolleejjii dorgomaa ta'uuf kaayyoo qabate milkeessuuf hojjechaa jiraachuus dubbatan. Barnoota qulqullina qabu kan uummata biyyatti uummata Itoophiyaa dabree uummata biyyatti bu'uuraan jijjiiruu danda'u uummataa dhiyeessine bara 2033 akka Awurooppaatti jechuudha. Dorgomaa taa'ee argamuudha jechuudha. Sadarkaa sadaffaa keessatti argama akka biyyattiitti. Akkuma maqaan isaa beekamu Isti Afrikaa kolleejjiin maqaan isaa akkuma ilaalu Itoophiyaa qofatti hin daanga'u. Itoophiyaa keessa dabree biyyoota Afrikaa keessatti baay'inaan akka banamee kolleejjiin yuunivarsiitii ta'ee deemu karoora qabnaa jechuudha. Kolleejjichi dorgomtummaa isaa cimsuuf Saawud Arabiyaattis kaampaasii banuuf hojjechaa jiraachuus dubbatan. Bara 2024 akka faranjiitti jechuudha. Kaampaas addaa Dubaay banuuf deemaa jirra. Sadarkaa karoora xumurree jirra. Nuti karoorri kenna barataan ni barata. Maatiin barata ni barsiisa. Namni baay'inaan barate bakuun jijjiirraa fiduu irratti hanqina qaba. Kun maal agarsiisa? Barnoota barachuu walama keessa qaba. Tiyoorii dubbisuun barachuu, piraaktikaalii yookiin waan dubbistan shaakaluudha. Kanaaf qaama kan lamaan walitti araarsuu danda'uu qabna. Yoo qaamni kun lamaan walitti araarame jechuun tiyoorii fi piraaktisii walitti tokko ta'e jijjiiramni sammuu, jijjiiramni qalbii, jijjiiramni biyyattii yeroo sun mul'ata. Kun immoo biyyi keenya hanqina baay'inaan waan qabuuf xiyyeeffannaan keenya yookiin galmii keenya inni guddaan barataa ogummaa gonfatee biyyi kan jijjiiruu danda'u sammuun isaa jijjiiramee hawaasa keessa jiruuf qorsa ta'u kan hoogganuu danda'u kan qajeelchuu danda'u uumuudha jechuudha. Isummaa kabajaa ta'uun eebbifamtootaaf ergaa kan dabarsan ogeessa fayyaa Dr. Godaanaa Hariiroo eebbifamtootaan baga gammaddan erga jedhanii barnoonni bu'uura guddina waan hundaati jedhan. Barnoota argattaniin biyya keessan qixa sirrii ta'een fayyaduu qabdu jechuun ergaa isaanii dabarsan. Timirti የሁሉም ነገር መሰረት ነው። ትምህርት ሰው ይቀይራል። ትምህርት ማህበረሰብ ይቀይራል። ትምህርት ዓለም ይቀይራል።
Barattoonni eebbifamanis guyyaa kana ga'uu isaaniitti kan gammadan ta'uu ibsanii beekumsaa fi dandeettii qabaniin lammii isaanii tajaajiluuf qophii ta'uu himan. Kolleejjii carraa qabeessaa fi sadarkaa Afrikaatti eebbifamaa ta'uu isaatii fi adeemsi baruu barsiisuu isaan itti kennanus kan baay'ee namatti toluu fi barsiisota gahumsa dandeettii guddaa qabanuuni barnoota kan kennaa turan ta'uu isaatii fi anis carraa kana keessatti carroomee carraa kana argachuu kiyyaan guddoo gammachuu natti dhagahame ibsa. Barsiisota muuxannoo gaggaarii qabanu waggaa dheeraa barnoota barsiisaa turan waan ta'eef barnoota isaanii isaan na barsiisan salaallee fayyadamee milkaa'uu danda'eera jechuudha. Baay'ee qo'achaa ture sirriitti warri kiyyallee sirriitti na gargaaraa turani. Barsiisota kiyyallee adminii akka East Africa illee sirriitti na gargaaranii har'aaf ga'ee jira alhamdulillah.